هذا ما ترك جلتي ولوجيه الله واقسي وجنته آمين ما لبكت بيكفر كان رجعت على كيس غرفة وأيو سي وجنته آمين هذا كانت لنا برا إني سو وجنته بيكوا أقوسين وجنته نيبر بعد جرت أوكي isin duwaan dhaggeeffadhaa sagalee waaqayyoo keessaa macaafa Iyyaasuu raajichaa yookaan macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irraa kaasee dubbisa akkas jedha bara jireenya kee hundumaatti namni dura dhaabachuu danda'u hin jiru Musee wajjin akkuma ture si wajjinis nan ta'a ani sin dhiisu sinirraan kadhus biyya ani isaaniif kennuuf abboota isaaniif kakadhe akka isaan dhaalan waan gootuuf cimi ija jabaadhus seera Museen garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu iddoo dhattu hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatutti isarraa gara mirgaatti yookiis gara bitaatti hin jallatin macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadi karaan kee akkasiif wal qixxaatutti wanta ati gootus akkasiif wal qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhi eegi ani waaqayyo gooftaan kee iddoo dhattu hundumaatti si wajjinan jiraati ati cimi ija jabaadhu hin sodaatini hin nayini Amen cimsaati Amen jedha Amen waaqayyo si wajjina ta'u Amen mata duree kanatti dubbadha waaqayyo inni nu wajjin ta'uu barbaade maqaan isaa galatu Amen macaafa qulqulluu yeroo hundumaa yeroo qayyabannu macaafi kun dubbii waaqaati Amen innumti gorsaadha jajjabeessaadha waan waaqaan dubbata Amen sagalee waan waaqaa dubbatu kun yookaan akka afaan warra Booranaatti qoonqoo waaqaan ni jedhamu kun maanni ho'ettan akkatti waaqayyo nu wajjin ta'uu fi akkatti immoo nuti waaqayyo wajjin taanu nutti nu barsiisa Amen har'a mata duree torba irratti dubbadha mata duree torba tokko na dhaggeeffadha tokkoffaa lammaffaa jedhatan dubbadha bifuma lallabaatti na dubbadha isa booddee si wajjin ta'uu waaqayyo agarta Amen iddoon kun waa'ee Iyyaasuu haasa'a Iyyaasuun duuka muutuu Musee akka inni ta'e hin beekne yeroo Museen gaaraatti ol bahee kadhatu Iyyaasuun immoo gaara jalaa bineensi gara gaaraatti horiin gara gaaraatti akka ol hin baane Iyyaasuurraa eegaa akka inni ture duddaduuba Iyyaasuutiin nama ka'eedha duddaduuba Museetiin nama ka'eedha Iyyaasuun waan Musee irraa bare waan baay'ee qaba waan waaqayyo irraa bares qaba garuu bulchiinsi Museen fidee Iyyaasuutti kenne Iyyaasuu bira gaafa ga'e fayyuma isaa warra rukute fayyuma isaatu jalaa wadha'e Museen yeroo bulchiinsaa geggeessee baalaansii godha ture baalaansii godha Museen bulchiinsa isaa seera sin barsiisaa waa'ee waaqaa sin barsiisaa waa'ee ofii isaanis akka isaan of yaadatan hin barsiisaa ture Iyyaasuun inni Musee jalatti guddate garuu saba hundumaa lola barsiise seera waaqayyootu hin ta'in xinnaa guddaa hundumaa lolatti erge sababiin baratti Iyyaasuun ka'e bara lolaa wanta ta'eef dhalataan dhufu hundumtuu sammuun isaa lolatti keessatti guddate kanaaf bara Iyyaasuu booddee bara abboota firdii ta'e abboota firdiitu biyya bulchuu jalqabe firdiidhaan ayyaanni waaqayyoo hin dhaabate jechuudha Iyyaasuun dogoggora mataa isaa qaba waan immoo bu'aa buusees qaba Iyyaasuudhaaf jalqaba gorsi dhufe tokko jirti dubbiin waaqayyoo afaan kee keessaa hin bu'in Amen nama sana harkaa qabaatti maamee dubbitti kan jedhaan jedhe dubbiin waaqayyoo afaan kee keessaa hin bu'in harka ol qabdee dhaggeeffattu jedhaa amma sana deebi'aati dubbiin waaqayyoo afaan kee keessaa hin bu'in dubbiin eenyu Museen Iyyaasuun garuu haala laalee lolatti deebi'e nama hundumaa lolatti guddise Amen akkatti wal lolan sirriitti barsiisi akkatti tajaajilan garuu hin barsiifne akkatti waaqeffatan garuu hin barsiifne akkatti fuuldura waaqayyoo dhaabatan barsiisuu irratti baay'ee booddee afaan waaqayyo Iyyaasuun akka jedhe Iyyaasuu boqonnaa 13 irratti isan karaa kee dubbadhe karaa makee raawwadhaa jedhe Amen yoomati dulloomte iyyuu jedhe yoomati dulloomte lafa guurte jedhe biyyiin qabamin jiru ammayyuu baay'eedha waan karaa kee dubbadhe karuma kee raawwadhaati
atamma yulakki jabaadhu. Ameen. Atamma yu jabaadhu. Egaa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 5 hanga 9tti kan jirtu kana maturee torba godheentiin wajjin ilaala. Lakkoofsa 5 akkas jedha. Bara jireenya kee hundumaatti namni sirra dhaabachuu danda'u hin jiru wedha. Ameen. Amiin jedhama. Ameen. Akka jechuun kaasan hamma lafa kaaba jiraadhutti dhaabeessin. Hamma lafa kaaba jiraadhutti. Jalloonni nagaa dhaabatan tokkollee hin jiranidha. Jalloonni nagaa dhaabatan tokkollee hin jiran. Ameen. Ameen. Isaa wajjin ta'uu Waaqayyo Iyyaasuun akkamitti argama jettan waanuma dura dhaabatu rukuta. Ilaa tokkoffaa irratti Waaqayyo gaafa si wajjin ta'u. Ameen. Ameen. Isa dura kee dhaabate kana kuffisa. Ameen. Maal yoo ta'u maal kana naa qabadhaa tokkoffaa irratti si wajjin ta'eera taanaan inni. Ameen. Ameen. Mana kee wajjin ta'eera taanaan inni. Jireenya kee wajjin ta'eera taanaan inni. Wanti si dura dhaabate milkaa'u tokkollee hin jiru. Ameen. Jalloonnis seexannis dhukkubnis rakkinnis hunuma kufa maqaa Yesuus. Ameen. Mee dhugaadhaa rakkinnis dhukkubnis seexannis Waaqayyo na wajjin taanaan jira. Waaqayyo na wajjin taanaan dura dhaabachuu hin danda'anidha. Ameen. Ameen. Eenyu si wajjin taanaan? Waaqayyo. Akka jedhe Waaqayyo Iyyaasuudhaan ansi wajjin gaafan ta'u milikkita kana agartani. Ameen. Ameen. Siin falmee kan si dura dhaabatu hin jiru. Waan nama dhibu jireenya Iyyaasuu baay'ee kan dinqisiifadhu. Gaafa Museen harka itti ol kaasu Uuriif Aaroon Ibriim harka isaanii qabanii gaafa ol kaasan carraan Iyyaasuudhaa baate dirree lolaati. Inni laga keessaa dachaa keessaa lola Museen immoo Waaqa kadhata. Ameen. Ameen. Harki Musee gad deebinaan sabi qaana'e rukutame salphate. Kanaaf Museen harka isaa ol kaasa inni kaan immoo harka qaba hojiin fakkaatu wantichi. Iyyaasuun immoo isa jira beektaa iddoo hamtuu jira. Iddoo hamtuu lafa du'aa jira. Iyyaasuun hojiin isaa hojii malolaati. Haa ta'u iyyuu malee achitti jabina Iyyaasu tokko hin argee harka ol kaasuu dhiisii kottu na duukaa lola hin jenne. Ati immoo hojiidha jettee harka namaa qabdaa majaa harka kana qabuun ammoo hojiidha. Harka na qabuun hojii hin jenne hinuma lole. Garuu gaa waan nama dhibu gaafa isaan kana godhan Waaqayyo dhaggeeffadhaa homtuu sirra dhaabachuu hin danda'u. Kanaaf gaafa lolli baay'atu diinonni gaafa baay'atanii lafarraa dhumuu didan Waaqayyo akka jedhe adu'e. Ameen. Hamma jalattiin kun diinota see jaabaatutti dhaabadhu. Ameen. Ameen. Sa'aatii 24 daqiiqaa 45 sekondii 15 aduun dhaabatte. Meetti yaada? Irra sini deebi'a. Sa'aatii 24 daqiiqaa 45 sekondii 15 aduun dhaabatte. Aduun dhaabattee lolli kun lolame. Ameen. Ameen. Maali yoo ta'u maal? Wanta etta amaleen Waaqayyo jedhu raawwatama. Ameen. Nama sabaa qabe akkasiin jedhe Waaqayyo dhimme. Akkasiin jedhe Waaqayyo. Homtuu jedhime. Homtuu. Wanti sirra dhaabachuu danda'u. Wanti sirra dhaabachuu danda'u. Hin jiru gaafa si wajjin ta'u siin jedhe Waaqayyo. Hin jiru gaafa si wajjin ta'u siin jedhe Waaqayyo. Ameen. Ameen. Haala mijeessa si geggeessa. Ameen. Gaafa si wajjin ta'u. Qilleensa mijeessa si geggeessa. Ameen. Gaafa si wajjin ta'u. Gooftaan eebbifamu. Homtuu sirra dhaabatu. Har'a waa tokko isin dhiyeeffadhu Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Ameen. Suma dhaabachuu hin danda'an. Suma dhaabachuu hin danda'an. Ameen. Ameen. Si loluu maal faniitu si arrabsuu maal faniitu hollatu ofuma fuuluma kee dhaabachuu hin danda'an. Fuulli isaa akkam nama sodaachisaa. Fuulli ishee akkam nama sodaachisaa. Oo Waaqayyotu wajjin jira. Ameen. Maaloo min jedhaasi. Ameen. Waaqayyotu mana isaa wajjin jira. Ameen. Waaqayyotu isheedhaa wajjin jira. Ameen. Akkamii kan isaa maaliif beektaa? Hin danda'an si fuuldura dhaabachuu Waaqayyo irraa jalqabee kan siif godhu. Ameen. Yaa dhaggeeffadhaa hunduu eenyullee si fuuldura dhaabachuu hin danda'u. Yoo shakkite immoo jedhe yoo si galuu dide immoo kana qabadhu Musee wajjin akkuma turettan si wajjin ture. Ameen. Maaloo min jedhames. Ameen. Akkamitti ture Waaqayyo Musee wajjin? Jala dhaggeeffadhaa gaafa Waaqayyo Musee wajjin ta'e dhagaa miqqanyaa doonna isheetu bishaan kenna. Ameen. Ameen. Dhagaa hamtuu dhagaa gurraacha xiqquraan ati sana tokko beekudha.
Isheetu bishaan fincaan. Gaafa iddoo jinte. Iyyaasu si hojii akkuma ittiin ta'a. Maaloo min jedha jedhan. Mi akkuma itti ol fuudha Waaqayyo jedhame. Akkuma Musee wajjin ta'etti naa wajjin haa ta'udha. Dhagaa hin cabne. Dhagaa gadi namaa hin jenne. Dhagaa fira hin beekne. Dhagaa hin beekne. Dhagaan takkaa waliin gaafatu. Dhagaan takkaa wallaasaan gaafatu. Waaqayyo guddaa. Doogayi waliin naqu. Inni qaanni biyya keessani. Maal jettan? Inni kun waloo bukkee jira. Ishee keessaa Waaqayyo maal baase beektaa? Bishaan baase. Waa wajjin jiruuf. Musee Iyyaasu kana yaadadhu waan Musee wajjin jiraadhee godhe. Lammaffaa akkamitti lafati xaafiitti hin qonne. Lafati boqqolloo qole lafa toolaa dhaltee hin geenye. Biddeena Waaqarraa. Ameen. Akkamitti akka inni isaan nyaachise bara bara Musee yaadadhu. Akkuma isaa wajjin ture si wajjin nan ta'a. Maaloo min jedhame. Ijara na eessa qotamee biddeenni gaafa dhufe eessa lafisa? Sangaabee eessa qotiyyoo Waaqayyo bara na eebba akka isii haa nyaachisu. Eebba eenyutis kaalkuleetiin godhu. Iyyaasu Musee wajjin akkasitti hin ta'in sii galaa jedheen. Ameen. Si kan biraan wal dhaggeeffadhu. Gaafa irratti ka'anii Musee irratti gunguman. Gaafa isaan Waaqa tolfamaa waaqeffatan. Waaqa isanii galagalan Iyyaasu Musee wajjin waan hin tureef na dhaggeeffadhu. Lafuma addaan baree jala balleesse. Jalloota siin falman akkasitti hin balleessan. Amma maatti jala eessa buuteen jalaan beekamtu. Gungumani Musee irratti gungumani. Obbolaan maal akka isaan ta'an. Aroon Miriyaam illee obbolaan illee akkamitti akka lamxee rukutaman. Waaqayyo koo gaafa si wajjin ta'u. Simiti obbolootuma keetti yuun cakkanaaf sirratti qabu taana. Amin jettani si. Minam sana kanaa qabeetti baaqona si wajjin taanaan yeeli. Inni duwwaa miti firuma keettuun cakkana jarri si lolti taanaan yeeli. Jedhina bareedaa dubbadha. Diina miti jedhin mee. Firuma keettuun cakkana din. Obbolaa qabale. Ameen. Musee moo Aroon dangam? Aroon dangam. Waa'ee hangafaatiif qotisuu qabale moo waa'ee qotisuu hangafa qabale? Kan lamxaa eenyudha? Hangafatu dubbii balleessinnaani dubbii ejja jeeqeennaani Musee wajjinan jira tashi godhe Aroon Miriyaam maa hinnaani dubbiin gamtuudha irratti hin dubbatinaa Waaqayyo qotee wajjin jira annanii si hundoo dhaabachuu hin danda'u. Akka jedhe Waaqayyo Iyyaasuudha waa'ee Musee beektaa miti jedhee jennaan akkuma Musee wajjin ta'eettan si wajjin ta'an shakki. Geggeessuu koo lirrisu. Kan biraa Musee akkamitti wajjin ta'e Waaqayyo. Gaafa inni saba sana fuudhee ka'u galaana dura godhate. Bara rakkattu wanti si dura godhu lakkoofsa qabu. Dhuguma bara sii mijatte dhuma sii mijatte. Dhuguma bara immoo sirratti ka'e wanti sirratti hin ka'e lakkoofsa qabu. Qilleensi illee lafaan sidaa. Inni saree kuffisee beeksisee kuffise. Dhuguma lafi mucaatee beeksisee illee sii mucaata. Muki cabee beeksisee illee si caba. Nooraan ce'umsa laamee qaceesu makiinaan illee ceesu siin si cabsu lafaan sidaase. Galaanni dura godhe. Akkani Waaqayyo wanta itti amalee booddee deebi'uu yaadin jedhe. Waaqa sodaadhaan hin jedha. Wanta itti amalee namni na dhaggeeffachaa jirtan booddee deebi'uu yaadina. Si wajjinan jiraa'e. Innee Museen dudda duuba deebi'uu yaalaan jalattiin hin dhufte. Asinneen ce'annaan galaan ammatu akka taate akkam taatati. Museen hin yaade. Ameen. Naa wajjin jira jirta miti yoo. Si wajjin jiraachuun isaa beekamu. Musee de Waaqayyo. Ulettii basirka jirtu kana bishaan kanarra buusee. Diraamaadhaan. Akkamitti gaafa inni waan Waaqayyo amantiidhaan godhu jedhan akkatti Waaqayyo galaana addaan qoteen beeku. Inni gadi yaa'u dhaabatee girgiddaa ta'e qilleensi dhuftee dhabde inni sun gigirsaa masokkee dubbii jabduu taate. Ameen. Sabi kun ace'u Musee. Asitti waa'ee Musee dubbachaa jiran mitiin waa'ee Iyyaasuun dubbachaa jiran yaadataa kana de Waaqayyo Iyyaasuudhaan akkuma kanatti si wajjin ta'a yoo waa si fuuldura dhaabate illee. Waaqa sodaadhaan hin jedhaa. Nama sodaa qabi Waaqayyo koo haala kanaan si wajjin ta'a yoo waa si fuuldura dhaabate illee dhimmeetu. Iyyaasuu akkuma Musee wajjin ta'e si wajjinan ta'a. Hin raanfatiin. Barbaadde si wajjin ta'a Waaqayyo. Akkuma Musee wajjin ta'e si wajjinan taa'aati.
Hin irraanfatin. Wanta itti amale ansin dhiisu. Maaloo min jedha. Laphee rukusadhaa mi jedhan Waaqayyo nan dhiisuu dhaabes. Naa wajjin ta'a malee nan dhiisuu dhaabes. Kanaaf gaafa Waaqayyo si wajjin ta'u isa tokkoffaa waan fuula kee duraa kana rukutama bakka. Amiin jedhaas. Rukutamee kaa. Maqaa Yesuusin haa ka'u si dura. Rakkina isa ta'u dhukkuba. Nama isa ta'u seexana. Yeroo tokko tokko waa lama jira. Seexana akka namaatu jira. Yeroo tokko tokko immoo nama akka seexanaa jira. Isaan kaan lama Waaqa sirraa qabu. Jaratti lama sirrii miti. Nama akka seexana seexana akka nama. Ati nama jettee wajjin jiraata namichi maal ta'e? Seexana ta'e. Ati seexana jettee hibatta seexanichi maal ta'e? Nama ta'e. Si rakkisa jechuudha wal keessa jira. Kanaaf Waaqayyo warra keessirraa qabu. Waama ta'etti amale ansin dhiisuuti jedhee isa si fuulduraa kana rukuta. Yeroo baay'ee herrega Waaqayyo hin beeknu. Kan biraa akkaataa itti Waaqayyo si lolus hin beeknu. Mee waan tokko sin gaafadhu. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 22-23 irratti Xaaqilaa ministeerii biyya bulchu tokkotu utuu wal ga'ii geggeessu achumatti raammayee jedha. Lola isa kan akka maal jettanii galmeessitu? Macaan qulqulluu jira. Utuma wal ga'ii geggeessu teessuma irratti maal ta'e? Raammoo ta'ee. Akkaataa lola Waaqayyoon beektan. Ameen. Inni si wajjin ta'an namni sun dhaabachuu danda'u jira. Amiin jedhaasi. Inni sun yaasu. Oh, Waaqayyo sinnisu. Maaloo amiin jedhadha. Biyyaati mee Waaqayyo nan dhiisodha. Dabalaa jedha Waaqayyo nan dhiisodha. Ameen. Sinnisu sinnisu mijayyoo jedha Waaqayyo. Akkuma Musee wajjin ta'e maraakilii tokko nan si geggeessa malee waan nama dhibu gaafa aduun gubu gaaddisa irra qaba. Ameen. Gaafa dukkanoftu tubaa abiddaa dhaaba. Abeet. Si wajjinan ta'a. Kana gaa jedhan gaafa Waaqoo si wajjin ta'u tokkoffaan isa hangafaa wanti sin dura dhaabachuu danda'u. Biyyaati meeqa jedha gaafa Waaqoo na wajjin ta'u dhaame. Wanti na dura dhaabatu tokkollee hin jiru dhaame. Ameen. Waan nama dhibachuu lakkoofsa yaa ilaalaa maaloo sin irraanfadhu. Sinnisu dhiisuuf raanfachuu gidduu garaagarummaa guddaa jira. Dhiisuuf irraanfachuu. Dhiisuun itoo beekanii gochuu. Irraanfachuun immoo utuu hin beekin dhiisu. Garaagarummaa guddaa qabdi. Inuma dhiiste garuu mee yaadachaas jirta. Inuma dhiiste isa siin godhu sin irraanfadhu. Ameen. Sin dhiisu. Kan biraa immoo takkuma sin irraanfadhu. Ameen. Amma waa'ee kee yaada. Waaqayyo jedhama biyyaa Sudaan si wajjinan ta'a. Maaliif akkana godhaa? Waan si fuuldura dhaabattutu jirti. Waan si rakkisaa jirtutu jirti. Kanaafan si wajjin ta'a. Har'a waan tokkoon sinii dhaama. Waaqayyo duwwaan si wajjina ta'u. Gaafa Waaqayyo si wajjin ta'u ofii ka'u. Amma isinitu Waaqoo si wajjin ta'e mootu namni si wajjin ta'e barbaada. Isa kana waaldaatti jettan. Isa kana waaldaatti jettan. Ati akka yaada keetitti. Isa kamtu sitti ta'u. Maal jettan? Isa osoo yaadatti maali? Amma tu abbaa qabeenyaa tokkotu mana kee dhufaa jira jedhani. Akkam qoqqoo. Itu Yesus mana kee dhufaa jiraani maal duruma yoo jira wanta. Ani waa tokko sittuma haalas miti abbaa. Ani abbaan beeku abbaan agarsiisa. Geggeessuu Waaqayyoon naa ta'ena. Namni haadhaas hin beeku namni abbaas hin beeku. Kan na guddifate isa. Isa beeka. Inni si wajjin taanaan kan namaa dhiisi. Tokko tokko jedhamuun ani kophaa koo deemuu sodaadheetu nama argadhe. Namni illee gaarii nama barbaachisiisa. Isatti namani hundumaa caalaa waaqottaman. Iyyesuus Kiristoos akka jedhu an sin irraanfadhu. Maaloo min jedhaasis? An si wajjinan ta'a. Sin irraanfadhu.
Iyyaatu waaqoon irraanfatudha. Dabalaa jedhame waaqayyoon na uume kun jedhame. Nan irraanfatudha. Lammaffaa kan waaqayyo si wajjin ta'u. Waa si gadhate asitti kennuuf si wajjin ta'a. Amiin jedhaa amiin. Nama sadarkaa kanaa qabe kan jedhu waaqayyo kan si wajjin ta'uu fedhimeeti. Waan si dubbate si raawwachuuf si wajjin ta'ani. Ameen. Tokkoffaa isa si fuuldura dhaabate kaasuuf si wajjin ta'a. Lammaffaa isa siif kakate siif raawwachuuf si wajjin ta'a. Waaqayyo kakuu isaan hordofa. Isa dubbate hordofan. Oodiita sagalee isaatiin. Ameen. Sagalee isaa immoo qubee ishee eegee raawwachiisa waaqayyo. Kanaaf sagalee isaa duukaa ta'a. Si wajjin ta'eetu lafattiin sin ga'a jedhe kanaan si ga'a. Sababiin isaa kakuu waaqayyo kakuu shaaramu miti. Seerri waaqayyo cimaa obboloota ko. Namni sitti dubbatee dhiisuu danda'a. Raawwachuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu dubbatee qubee ishee eega. Wajjin ta'a sagalee isaa wajjin. Oodiita godha. Ameen jedhani. Bara akkaseen nan baruma san. Guyyaa akkaseen nan guyyaa masan. Si yaadadha nan si yaadadha. Mee lakkoofsa jaalala. Akka jedhe. Biyya ani isaaniif kennuuf abboota isaaniif kakan akka isaan dhaalan waan gootu ati cimi ija jabaadhu. Ameen. Biyya kakadhetu jira. Waaqayyo lafa kakateen si haa ga'u. Lafan jedhe tokkotu jira. Lafa diyatte miti. Lafa hidhanii jedhe miti. Lafan jedhe. Ameen. Yeroo tokko turani arreebeetu jira. Jara tokko tarree qaba bishaan ittiin waraabu. Bishaan ittiin waraabaniitu gurguratu. Harreetu bishaan waraabu dulloome. Dulloomee qeensi itti guddannaani irraa murmuree dadhabaniitu gaafa inni dulloomee lafaa ka'uu dadhabu haadha manaa wajjin mari'ata maal goona harree kananna bakka ganda qoyashaa keessa buusiiti kan biraa bitannaa jette duusisi achumaan gootanii kanitti boolla qoyashaa keessa buusan saboonni kan biraa bitatan makinaan qoyashaa fideetu boollichatti neqa harreen achuma keessa taa'ee tirin jedha daaraa kanas waa fuudhu qola muusis hin fuudhu qola shonkooraas hin fuudhu utuma jedhu harreen akkaamni jireenya haaraan biqilaa dhufu inni duraa irraa bu'uu jalqabe qaamni duraa qeensi duraa haara'uu jalqabe utuma makinaan immoo qoyyaashaa boollatti gatu guyyaa isaa eeddee boolli qoyyaashaa guutte guyyaa tokko harreen talaq jedhee achi keessa ameen dargaggeessuma cimaa ta'ee bahe Zabode ega harree argee ture ega safara argee tureera harreen akkas ilaalee magaalaa keessa deemee harreen qancaanii cimeetti toleera harroota warraqaan qoolee ishee qabee gachiise hin nyaate zabodee iyyatanii qabamee hidhame harreen abbaan harree kanaa guyyaa akkasitti dhufee nan ilaaluu taanaan caarataa itti baadiyanii beeksisa waajjirri faayinaansii abbaan harreen isa booddee caarataatti baasan hundumtuu caarataa na bitatu jedhan harree hundumtuu bitachuudhaaf caarataa taa'ee dhiyaatanii tutuma caaratanii guyyaa tokko namichi tokko mo'ate gaafa mo'atee harree bitatee galu birrii guddaadhaan harreen mana bira ga'ee eewu bite beektan namichi makatee bite caarataadhaan harreen akka ijoollee bagaa sheetteen harree hunkanuma keenya nan bu'u isa waraabessa nyaate hin jiru isa miti harreecha miti waraabessa nyaate hin jiru ijoollee shakkite harree hunkanuma keenya kunoo gaadaa isaa beeka ofii galee meeyoo kan keenya ta'e lafa lagaa beekaa jalqaanitti fi oofaa jedhe harreen jalqaa irra keenyaan fiigaa laga bu'ee achi ga'ee dhaabataan achi kana manatti gal daa jette ijoolleen dhugaama waaqaa jedhe harree mati gattee daa'innaani dhugumannoo ijoollee isaa hin ta'u jedhee gateen gatii guddaadhaan bitee waaqayyo waan akkasii godhu ameen jedhaa akkasi yoo namatu gate malee ijoollee harreen tokko qaba ture nama wanta jetta waaqoo nama godhu ameen isheen hin taatu inni hin ta'u warra jedhan yeroo waaqoo nama godhu sirratti ta'ee beeka
waruma namni nama hin taasisin hin jettu waaqoo nama siin godhe. Waruma isheen barana duuteedhaan barana moo galataa sii godhe waaqa. Hundunaan dhee utuu dunkaana gaddaa naannoo keettee waaqa dunkaana galataa gibbii keedhaan. Ijoo kanaaf si wajjin taa waaqayyo waan sitti dubbate si raawwachuudha. Achuma lakkoofsa jaarratti maal jedhetti fakkaata isa abboota kee. Ameen. Abbooti kee dhagaanii kan bira hin geenye jiraala. Abboota keetti dubbatamee ituu nyaatiin kan du'an jira. Abboota keef kakatamee kan isaan bira hin gahin jira. Abaluu karaa ta'e abaluu akkas ta'etu maqadhatu abaluu akkas ta'etu itti raajamu wanta akkasii jiru si bira. Kan kee waaqayyoo kee waaqa lafa abboonni kee ga'uu dadhabaniin si ga'uudha. Waaqa lafa firri kee ga'uu dadhabeen si ga'uudha. Biyyaati kan koo addadha. Dabalaayidha hankoo addadha. Ameen. Tokkoffaa waaqayyo isa si fuuldura dhaabate kuffisuuf si wajjin ta'a. Lammaffaa isa sitti dubbate raawwachuuf si wajjin ta'a. Sadaffaa lakkoofsa 7 ilaala. Cimi ija jabaadhu. Seera Museen garbichi koo si abboome hundumaa eeguudhaaf of eeggadhu. Iddoo dhatte hundumaatti wanta ati gootu akka wal siif qixxaatutti isarraa gara mirgaatti gara bitaatti hin jal'atinii. Ameen. As keessa natti misanii jira. Kan waaqayyo si wajjin ta'uufi akka ati goraa goraan jenneef. Namni akka jedhame goraa goraan jedhin jedhime. Akka dachi gortee asin gorree si wajjin ta'a. Akka dachi gortee asin gorree si wajjin ta'a eetu sitti caale waan caale. Ameen. Gaafi nama sirra jechiliisa. Gaafi arraba namaa sirratti kaasa akka ati filannoo qabaanne immoo si wajjin ta'a. Dubbicharraa gara mirgaatti gara bitaatti akka ati hin jaltamne kan si wajjin hin taane. Ameen. Warri kubdees akka ati na kadhattu. Ameen. Yoo rakkattees filannoo biraa akkas hin qabaanne. Akka jedhe iyyuu dhiphina guddaa dhiphateetu waaqayyo jedhe anatu sin argu malee akkasiin darbaa jiru ta'e. Mee namicha gaalaala. Anatu sin argu malee akkasiin darbaa jiru ta'e. Akkamitti waan achiin darbuusa? Akkamitti immoo waan akka nagar? Eega nagarri immoo akkamitti shakke? Yeroo tokko akkas nuti. Maaliif akka jedhe Iyyoobi rakkina isa hundumaa keetti dandeetti argate. Ameen. Dandeetti argateetu kun waaqayyoon malee wanta ta'e miti. Yeroo tokko akkas. Asuma afuraffaa irratti lakkoofsa 7 keessa kan agarru kan isin wajjin ta'uu fedhan iddoo taa'e hundumaatti waan dubbatti wal sii qixxeessani. Ameen. Maal hin jedhame? Ameen. Kan waaqayyo si wajjin ta'uuf jedhe masiraatiin. Lafa tiratti hundumaatti jedhin. Dubbii kee wal sii qixxeessuuf jedhin. Ameen. Si wajjin ta'u waaqayyo afuraffaa kana irratti agarra. Tokkoffaa kan waaqayyo si wajjin ta'u isa dhaabate kuffisuuf. Ameen jedhaas. Ameen jedhaasi. Lammaffaa isa dubbate si raawwachuuf. Sadaffaa akka ati bitaan mirgatti hin gorree si wajjin ta'a. Afuraffaa lafa tiratti waan ati dubbatte wal sii qixxeessuudhaaf. Hojii kee wal sii qixxeessuudhaaf. Barumsuma kee wal sii qixxeessuudhaaf. Ameen jedhaasi. Ansi wajjin kan hin ta'u jedhe dhimma kee wal sii qixxeessuufi. Warri ulfina kee arguu dhufan maal arganii galu? Ulfinuma kee arganii galu. Ameen jedhaasi. Warri du'a kee argan ulfinuma kee arganii galu. Waan sii qixxeessa ansi wajjin ta'u malee waan nama dhibuma. Mi waan baay'ee shaakalteetu ta'a. Waaqayyo si wajjin jiraatu malee si hin ta'u. Dhuguman jedhan waaqayyo si wajjin jiraatu malee hin ta'u. Akkuma kaatti walitti sii fida. Gaafa si wajjin ta'u. Ameen jedhama malee. Yoo isaa kanaa qabii wanta xiqqoo tokko sii wal qixxaatu beelii beeku. Kanaaf si wajjin ta'a waaqayyo. Ameen. Barumsi kee akka maal ta'u? Sagalee kee akka maal ta'u? Waluma sii qixxaata. Gaafa eenyu si wajjin ta'u? Suuqii bantee cuftee hin galtu. Nagada bantee cuftee hin galtu. Barumsi kee akka keessaan kuttee hin galtu. Gaafa eenyu si wajjin ta'u? Gaafa si waaqoo si wajjin ta'u. Hojjetaa mootummaa taatee ari'atamtee hin galtu. Gaafa inni si wajjin ta'u? Wala sii qixxeessa. Ameen. Isa shanaffaa akkuma achuma lakkoofsa 8 irratti 7 irratti
Kana si wajjin ta'u akka cimtuu fi cimina nama sirraa ta'e gadi. Gadi cimee namichi kun jajjabee isaanii. Waaqayyo gaafa si wajjin ta'u hin cimtanii. Akkumatti nama jajjabeessa. Nama cimaa taatu si wajjin ta'a waaqayyo. Yoo tokko tokko amantiitu qabnu sodaattu. Amantii qabna garuu maal sodaattu sodaan. Ini shanaffaa kun dubbii kulfi. Ilaal dibataas qabna garuu maal qabna sodaatu. Ayyaanas qabna qabeenyaas qabna garuu maal sodaatu akka dhabi waaqonni maa wajjin ta'u malee ijoollee diinatti ija jabaatanii dubbachuu hin danda'amu. Akkati cimtuu wanti wajjin ta'a. Cimii. Ameen. Tuma kakuu qabdu karaa ta'uu hin jiraatu maal ta'i? Kan waaqayyo si wajjin ta'u inni shanaffaa ishee kana akkati cimtuuf. Tuma kakuu qabdu duutaati. Dhuguma hawaasa xinnoo si ajjeesasi. Dhuguma hin jedhaa. Hawaasa xinnoo si. Amma jaajalan asii ciminan qabdan taanan jajjabummaa qabdan taanan utuu kakuu qabanii ture dhuguun jira beektu miti. Utuu kakuu qabanii karaa ta'uu hin jira beektu miti. Dhuguma nama tokko amaluu irratti duute hojjettanii iseen ulfimaa anis bakka abarame du'uu kooti. Abbaan duute duutaatiin duutu. Ameen jedha malee. Lakkoofsa 8tti kanarra nan darba. Ja'affaan dubbata. Lakkoofsa 8 ilaalaa. Akka jala lakkoofsa 8. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabame. Ameen jedha malee. Waaqayyo kan isii wajjin ta'uu fi inni ja'affaa akka yeroo hundumaa waa'ee isaa dubbattuuf. Arabi kee yeroo hundumaa gaarummaa isaa. Ameen. Macaafi seeraa kun inni kan inni kan waaqaa kun afaan kee keessaa maal hin ta'in? Hindi rakkatus akkati maal jettuuf? Yesus. Ameen. Dhukkudus akkati maal jettuuf? Yesus. Itti yaadi waa'ee isaa. Ameen. Kun afaan kee keessaa hin dhabamin. Yeroo baay'ee namoonni akka jiru macaafi seera waaqayyo afaan isaanii keessaa bu'ee afaan isaanii keessa maaltu jira? Na ajjeesi. Silaawuu inni na geessu na fudhadhu lafa kanarraa. Nama abaaru. Wala baaru, dhala baaru, mbai afaan keessa. Angkan si wajjin ta'u jedhe waaqayyo afaan kee keessatti dubbiin kun akka eegamu. Amiin jedhaa malu. Nama isaa akka jennu waaqayyo kan si wajjin ta'u jedhe qeetu. Akka dubbiin isaa afaan kee keessaan banneef. Ameen. Yeroo baay'ee jecha galmalee hiikkatu qabni. Waaqayyo maqaa waaqayyo kee galmalee hin waamineen. Namni tokko yeroo nama maal jedhe Yesuus amana kun galmalee waamee jenna moo hin jedhe. Wanna malibu jiraatu malee waaman. Ameen. Namoonni akkanii sirriidha. Yeroo naan Yesuus galmalee waamu miti. Namni nama jaallatu maqaa waamu. Afaan kee keessaa maal hin ta'in? Wayyuu amiin jedhama. Waa'ee dubbii koo halkanii guyyaatti adda. Kanaafan si wajjin ta'a. Ati waan biraa maqaa waammattaa'e. Dhuguma akka jedha Daawit. Yoo namoonniidha yeroo akkana jedha ya gaaraan irratti jigi na dhoksin jedhu abbaan mul'ata akka jedhe bara dhumaatti akka jedhu gaara waammatu nama waammatu hunduu hin jiru akka jedhe ani ija koo ol fudhadhee ilaalee gargaarsi koo isaa dhufa waaqaf lafa isa uume waaqayyoon biraa dhufa. Eenyuun biraa? Ilaala dhaggeeffadha jedhana yeroo hundumaa dhiphattanii maqaa waaqayyo waamuu kan dandeessan afaan kee keessa dubbii waaqayyo kan jiraatu yoo inni si wajjin ta'e malee hin danda'a. Akkana achi du'i sitti dhoodha wanta ta'eef du'a waan ta'eef. Dhuguma du'a ofirratti waamu namoonni baay'een gaafa akka keessaa dhumu waan hin jirre hiyyisiisuun hin danda'amu. Kanaaf ilaala lakkoofsa 8 walumatti qabeen dubbisa dhaggeeffadha. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhabamin halkanii guyyaa waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akkasiif qajeelutti wanta si gootus akka wal siif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhi eege. Ameen. Wanta si gootus qajeelaa akkasii ta'utti karaan kee akkasii bareedutti afaan kee keessa dubbii kun hin dhabamin itti yaadi. Ameen. Yaadi waa'ee basa. Sammuu waa'ee isaa yaadu waaqoon nu fageessu. Tokko tokko mana akkatti miilli baraatu. Jena miilli baraase taa'ee maataan jal'ina yaadu namoonni jalloon. Namoonni waaqayyoo garuu waa'ee isaa yaadu. Ameen. Afaan isaanii keessaan dhibamu. Yoo biddeenni dhufe Yesuus hin jedhu. Ameen. Yoo bishaan illee dhugan maal jedhu? Yoo taaksii gara illee maqaa Yesuus hin jedhu ni galu. Ameen. Gaafatti maqaa Yesuus waamaa galtu seexan illee rukutama. Ameen. Iddoo malleen argatte nama maqaa Yesuus waamaa galtu. Hakimii kamillee godhatte suuqima kamillee godhatte maqaa Yesuus kana waa afaan kee keessaa hin dhabamin. Amiin maaloo jaras. Ameen. Waaqayyo afaan kee keessaa hin dhabamin jedhime. Gaafa sadi meeti. Hunduma naa milkaa'u taataayi. Ameen. Kana gaajoolle jaaffaan isa kana gaajoolle.
akka dubbiin isaa afaan kee keessaa dhabamne si wajjin ta'a. Akka maaliin taane akka dubbiin isaa maqaan isaa nuuf dhufu jalqaba. Nama barbaadu dursee birrii barbaadu dursee maqaa isaa kun afaan kee keessaa hin dhabamin. Ameen. Gaafa maqaan isaa nu qaabatu waan baay'ee nu qaabata jiru. Waaqayyoon keessatti garuu waan barbaadde barbaadatte milkoofta. Waaqayyoon keessatti waan amantaan qoyaa jedhu waan barbaadin malee isa keessa jira hundumtu itti bubuutee waa keessaa baafatta. Torbaffaa isa dhumaa lakkoofsa 9 akka jedha ani Waaqayyo gooftaan kee iddoo xirattu hundumaatti si wajjin waan jiraati ati cimii jabaadhu hin sodaatin hin na'in siin jedhee sin abboomneerri. Ameen. As keessatti dubbii qulfii tokkitti agarra. Ani Waaqayyo gooftaan kee si wajjinan jiraata. Gooftummaa asitti agarsiisu si wajjin ta'a. Maaliif agarsiisu? Rakkina asitti agarsiisu wajjin ta'u Waaqayyo. ክንዱን ኃይሉን ጌትነቱን አሜን ለተጠቀጀ ባጣ ብራስ ወጅን ታሪ አትሞ ጎፍቱማ ሳገርቴ ባታይ አትሞ ጎፍቱማ ሳገርቴ ባታይ ቢቲን ጎራነኛ አጣኒ ዋቀዮ ጎፍታንኬ አሜን ኤኙንኬ ጎፍታንኬ ረክሳኬ ረክሳኬ ቦሲሳኬ ጎፍታኬ አሜን ጎፍቱማ ሳገር ተመለቲ ጎፍቱማ ደባ ነገር አሜን ከናፍሲ ወጅን ታዋቀዮ አሜን